Maqaan kiyyoosniyaa Kadir Martuu Jaama kanneen itti dhaladhee Finfinnee kanneen itti guddadhee Hirnaa kanneen jiraadhu Adaamaadha. Ammaaf Adaamaan jiraadha. Kadir Martuu yoo jettu dhagaye ka weellisaa Ka wallisaa intara ka weellisaa Kadir Martuuti jechuudha. Ayyaana dhufu har'a egaa yeroo jaalalaatiin istiidiyoo keenyatti argamtanii jirtu yeroo gaarii akka waliin dabarsinu abdiin qabaani caalaa sitti argate moo ishee si argate? Anatu argate. Mee akkamittiin argatte? Akkaan itti argadhe hedduu bara 2012 gama dhumaa gama Adaamaa dhufee mana nyaataa qabanii mana hoteelaa isaan akka tasaa saayiba kiyya tokko jira. Bitta akkana dura hoteelii bira Alhilaal mana nyaataa tokko jira hottoon anjee. Gizeen dhufu akkatti seenee ta'a gizeen isa bira gattaa'u micaan abbaa isiitii hojii saayiba. Akkatti ilaaleeti ilaali micoon tun taka direenaa guddisee sifiin kannaan anjee. Yeroon jalqabaa agarra. Gizeen jalqabina kanaan jee onneen dhaane jette.